Algaa isa guddaa ta'e firaashni algaa meeqaan jira meeqarra eegala ka jedhu akkuma asitti argaa jirtan kana qarshii gadi aanaa jechuudha. Foorjii asuma keessa tokkoffaan hin jira, lammaffaan hin jira, sadaffaan hin jira. Kanaan israasii yookiin ammoo tuyyuu rasaasiidha. Kun ammoo tuyyuu beezii algaa isa guddaa ta'e meetira 50 yookiin meetira tokko saantii 50 irraa eegalee qarshii 15,000 irraa eegalee haga 30,000tti isin agarsiisa. Akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha amsoolaa yookiin afata algaa irraa meetira 20 meetira 50 kwaalitii fi jiddu galeessa ta'e isa Turkii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee jirtu amantiif kutaan sooliin koodi baguma jiraattan isinin jedha. Viidiyoo kana namootiin argitan sheeree oliif godha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha amsoolaa kuni Turkiidha. Amsoo akka algaa libsiiti. Garuu ammoo tuyyuu amsoolaa jalaan afamu hin qabu. Kwaalitiidha jechuudha. Harakaanni isaa akkasuma ammoo uumamni kalaqa carqii isaa baay'ee namatti kan toluu fi jabinnaa fi orijinaalummaa kan qabudha jechuudha. Inni kun liizarii kan hin tahin carqiidha. Akkasuma ammoo tuyyuu carqii tiraasii lama qaba. Baay'ee babbareedaa isa tahee akka barbaadanitti afuu fi keessummaafillee mana keessaniifillee bareeda. Mee haa ta'u waa'ee firaashaa irratti jechuudha. Firaashaa meetira dheerinni isaa meetira 2 akkasuma ammoo tuyyuu garaan isaa ammoo tuyyuu saantii 70 yookiin 75 irratti zuriyaa mana keenya ka kennullee isin agarsiisa. Amma ammoo tuyyuu ka algaati namni ka sirriitti rakkate firaashni algaa meeqaan jira meeqarra eegala ka jedhu akkuma asitti argaa jirtan kana qarshii gadi aanaa jechuudha. Foorjidis jira sadarkaa qaba 15,000 irraa eegalee jechuudha hanga 30,000tti illee ni jira jechuudha. Hubadhaa garaagarummaan isaa maalidha? Ka qarshii 30,000 yookiin ammoo qarshii 15,000 yoo ka jennu tahe fakkeenyaaf 24,000 illee ni jira. Kwaalitii yookiin ammoo amma asitti akkuma argaa jirtan kun firaashni kun qarshii 15,000 inchiin isaallee 24 akkasuma ammoo tuyyuu asitti inni kun qarshii 30,000 inchiin isaa ammoo 24 isiniin jira. Kwaalitii yookiin ammoo sadarkaa aslooma yookiin ammoo qulqullina oomisha meeshaa saniitii jechuudha. Kanaaf warri firaashii irraa abdii murtanii gabaabamatti 30,000 malee 30 wayii 35 jahallee 40 kuma dhibballee yoo feetan ni jira jechuudha. Akkasuma ammoo Itiyoon ka sirriitti Itiyoophiyaa keessatti beekamullee ni jira. Firaashni akkuma asitti argaa jirtan ekstiraa boondidiidha kunniin jechuudha. Baay'ee isa jabaataa tahee fi namootiin jabaataa barbaadan ekstiraa boondidii kana bitachuu dandeettani. Akkasuma ammoo Itiyoolleen bareeda isiniin jedha. Isa qofa odoon tahin taabuu firaasha amma yeroo ammaa kan an akka kiyyatti faashina yookiin ammoo jabaadha jedhee zuriyaa manaatiidhaaf ijoollee fi haga nama 5-6 ajajaan fiichisiise isa kana jechuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo sheer laayik illee godha. Akkasuma ammoo tuyyuu koonfartiilee yookiin ammoo tuyyuu sharshafa siriiraa yookiin lihaafa isa jettaniin san kunniin hubadhaa sirriitti addaan baafadha. Akkuma argaa jirtan san koonfartiidha. Carqii isaa uffata keessa galchitan itti bituu dandeettanii kaalarii fi akkasuma immoo sadarkaa qabaa kunuutii haala kanaan jira. Kwaalitii sadarkaa darajaa eeggateetiin illee sirriitti naa hubadha. Kana jechuun kiyya inni kun tokkoffaa isiniin jechuu barbaadeetii jira miti. Asuma keessa tokkoffaan hin jira, lammaffaan hin jira, sadaffaan hin jira. Kanaan qarshiin isaallee garagaraa isiniin jira. Akkuma asitti argaa jirtan kana jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf inni kunillee bareeda carqootti bitattan sammalee jechuudha. Jala kanatti akkuma argaa jirtan kanaani koonfartii baay'ee babbareedaa tahee fi uffataaf illee mijataa taheetu jira jechuudha. Akkasuma ammoo tuyyuu afata algaa keenyatiifis tahee baay'ee babbareedaa ka tahee kalariilee adda addaatiin asitti illee isa turkii tahee argachuu dandeettanii jechuudha. Kunoo haala argaa jirtanii kuni kalarii israasii yookiin ammoo tuyyuu rasaasiidha. Kun ammoo tuyyuu beejiidha ni argaa jirtanii. Adiin jira akkasuma ammoo tuyyuu piinkii yookiin ammoo tuyyuu wardiilleen jira. Akkasuma ammoo tuyyuu asitti illee baay'ee bareedaadha. Kalariin kunillee beejii odoo tahuyyuu garuu kalarii xiqqoo adda taheedha. Gubbarratti illee kanaafi hundi isaatuyyuu sadarkaa fi akkuma argaa jirtaniin garaagarummaa qaba. Hubadhaa sirriitti meeshaaleen hedduun dabalee jechuudha. Garmalee mee minxaafii fi yookiin ammoo asii waraabaa jirtan jechuudha. Algaa libsii ajajaati. Koonfartii osoo hin tahini ajajaadhaan hanga meetira barbaaddanii kan hojjetamudha. Kunniin kalariilee yookiin ammoo diizaayinii garaagaraatiin filachuu dandeettanii tokko isaatiin jechuudha. Kalarii kanniin laalaati sirriitti akka jaalattan abdiin qaba. Diizaayiniin isaallee bareeda. Inni kun ka ajajaadhaan yookiin orderiidhaan hojjetamu jechuudha. Haga meetira 2 meetira 1 fi saantii 80 meetira 1 saantii 50 meetira 1 saantii 20 hunda hojjetamu.
hojjetamee ni baya. Hubadhaa sirriitti akkuma asitti argaa jirtan kana hunduma isaatu iyyuu jechuudha. Inni kuni ka argaa jirtan kunni ka algaati. Haalallee nu mijatuu baate yookiin namoota iyyuu bal'inaallee yoo isinitti agarsiisuu baadhee kalarii isaa fageenyarraa ni argitanii ni filattanii isiniin jedha. Akkasuma immoo kalariileen as jiru kun hundiyyuu algaafillee ni baha. Isa qofaa miti jechuudha. Tiraasiin ka wajjin bahu ajaja keessaniin tiraas carqii lama feetanii akkasuma mootuyyuu beebiraasii bira feetanii waan barbaadan waliin yoo ajajattanii jettan haala kanaan hojjetamee hin baha jechuudha. Kalariin isa qofaa miti. Kalariilee hedduu babbareedaa tahee fi akkasuma mootu hedduu namatti tolutu iyyuu jira. Kunoo inni kunis as hin jira jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Akkasuma mootuyyuu bunniin kunillee kunoo adii wajjin hin jira. Hundumaafuyyuu like illee godhaa share illee gochuudhaan carqiilee kanneen namni jaalattan qofa screenshot godhaa lakkoofsa irratti yookiin milikkita kana barbaadanii kunoo isiniif argisiisa. Kana feetanii haala footoo argitanii kana feetanii haala footoo argitanii kana feetanii haala footoo argitanii kana feetanii hundumaayyuu jechuudha. Kana qofa osoo hin tahin ka biraallee ajajachuu ni dandeettanii inni hojjetamee baha isiniin jedha. وهي باب المجيب الله 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 سيدة كل النساء الله 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 في الدنيا والقيامة الله 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 والسلام الله عليها الله 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 قاطنه ذاك الكثيب الله